baga waqtomoo kanaan ayyaana kanaan kan baranaa kanaan nagaya. Ayyaanni irreechaa bara 2019 akka warra Awurooppaatti bagattiin isin ga'e jechuun barbaadite. Hayyee uummata Oromoo kan biyya keessa jirtanii fi bakkoota adda addaattis kabajachaa jirtan kan kabajataniitis xumuratan baga irreessa ayyaana irreessaa isin ga'ee waliin dhageenyetti gaaddisa hooggansa Oromoo jedhamutu uumamee jira. Mee kana akka ana hayduree adda bilisummaa Oromoo nama tureetti akkamitti xiinxalta akkamitti ilaalta? Akkamitti yoo dorgomne sagalee Oromoo yoo tokkoomsine attamitti injifanna kan jedhu yoo irratti Oromoo walii galee duwwaadha kan inni injifachuu danda'u. Yoo sagalee keenya facaan yoo walii keenya irratti wal dorgomne hin kufna kufaatiin keenya immoo hamaa ta'a. Authority yookaan aangaa'oo tahee jiru nama Oromootii fi jaarmee Oromootii jecha. Maqaa IPRDF illee yoo ta'e kan dura waan inni ta'ee jiru Oromoodhaaf bakkattoo jiraa jechuudha. Kanaaf taargeetiin amma Oromoo jechuudha. Oromoon Oromoo taargeeffatee akka duraanii sanitti jilbeeffatee garteetti qabsaa'uun kun xiqqasho namni irratti waliigalee luucaa'uu. Daawwattoota televezyiinii Hegeree News Network bakkuma jirtanitti ashamaa isiniin jenna. Dhimma yeroo irratti hayyoota Oromoo fi akkasuma hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kanneen turan keessa Dr. Fidoo fi Abbaa Caalaa fi Bultuun Biyyoo waliin marii bal'aa gaggeessuudhaaf qophii xumurannee jira. Maqaan kiyya Fidoo Ebbaa jedhama. Amma bakki jiru Ameerikaadha. Maqaan bakki amma jiraadhu dhugaati Maryland, United States keessaati, State Maryland jedhamudha. Maqaan kiyya Abbaa Caalaa Lataa Waaqayyoo Sarbaa Raagaati. Hayyee maqaa kiyya duraanuu himtee jirta. Bakki inni jiraachaa jiru ammatti bakka aduun irraa baatu sani biyya Awustiraaliyaati. Seenaa qabda biyya koo dhiiga gootaan ni qaamte alagaan sinnaaftu yoomuu lafee jagnoota aan ijaaramu. Marii keenya isa jalqabaa Abbaa Caalaa Lataarraa hin eegala. Obbo Abbaa Caalaa qabsoon bilisummaa Oromoodhaa arra maalirra jira? Garamitti deemaa jira? Haalli kun egaa hedduu uummata keenya yaaddeessaa jira waan ta'eef uummanni hooggantoota isaa warreen bu'uuressitoota adda bilisummaa Oromoo fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo ta'anirraa waan kana gurra isaatiin dhaga'uu barbaada waan ta'eef gaaffii kana kaasee mee Abbaa Caalaa kanarratti maal nuun jettan? Yaa fayyaa ta'e kun gaaffii cimaadhaa fi gaaffii yeroo ammaa kana sammuu namaa keessa deemudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo eessaa ka'ee eessa gahaa jira, eessa gaheera, garamitti deemaa jira kan jedhu waan yerooti, gaaffii yerooti. Kanarratti ejjennaa tokko, hubannaa tokko qabaachuun barbaachisaa natti fakkaata. Qabsoon bilisummaa Oromoo bakka hin jirre waa humaayuu hin danda'amu. Makuma bilisummaa Oromoo jedhu kaasanii qabsoo godhuun hin danda'amu kan jedhamurraa ka'eeti waggaa 40 ol isa fudhate qabsoon kun lafaa ka'uudhaaf. Akka warri wanni itti ibsanitti yeroo itti propelling jedhan lafarra fiigaa xiyyaareen lafaa ka'uudhaaf. Lafarra fiigeetu eegaddoo tokko ka'eetu lafaa ol ka'a. Qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo dheeraarraa fudhate bakka har'a jiru ga'uudhaaf lafaa ka'uudhaaf jechuudha. Maaliif kuni uummata waggaa 100 olii fi karaa hundaatiin karaa seenaatiin karaa aadaatiin karaa eenyummaa isaatiin duulli irratti godhamee akka inni of jibbee kan biraa ta'u akka inni of dhiisee kan biraa ta'uuf tattaafatu uummata sana keessaati qabsoon bilisummaa Oromoo uummaticha kana baasee fidee asiin gahe. Har'a Oromummaan mallattoodha. Oromummaan kan itti qaanfatan miti.
qabsoon kun har'a dhufee as ga'uudhaaf yeroo dheeraadha fudhate jechuudha. Wareegama hedduus fudhate har'a qabsoon bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti deemaa jira malee gara booddeetti hin deemu. Wanti addi bilisummaa Oromoo gaafa jalqabaa waan hin danda'amne jedhamee sammuu nama xiqqaa keessa ture, yaada nama xiqqaa keessa ture, murannoo nama xiqqaa keessa ture, har'a yaada uummata Oromoo miliyoonaan lakkaa'amu keessa seenee jira jechuudha. Kanaaf qabsoon kun abadan maalillee yoo ta'e gara booddeetti deebi'a jedhanii yaaduun hin danda'amu. Gara fuulduraatti deema. Gufuuleen isa quunnamuu danda'an, gufuuleen isa quunnamuu danda'an. Wanti tokko tokko isa gufachiisuu danda'a. Garuu humna isaatiin, wareegama isaatiin sirna wanni buqqisee dhufee asiin gahe kana abadan qabsoon bilisummaa Oromoo hamma galii isaa gahutti of duuba hin deebi'u kan jedhuun qaba'an. Tole ulfaadho Bacala. Dr. Fido Eebba amma gara keessaniin dhufa. Jijjiirama amma biyyattii keessatti dhufe kana qeeroo fi qarree Oromoodhaatu gootummaa fi wareegama qaqqaalii itti baasee jijjiirama kana fide. Qeeroo fi qarreen jijjiirama biyyattii keessatti fidan kuni baawara jijjiirama ittiin fidan san arra harkaanii qabu. Dr. Fido yoo wanti Abbaa Caalaan jeerattis waa qabaatan achumaan fudhatanii gaaffii kanaan isinii dhiyeessa. Gaariidha isa gaaffii keessa jalqabaa irratti ammam deemee sadarkaa abdachiisa irra jira qabsichi kan jedhu fagoo deemnee dhugama sadarkaa abdachiisa irra jirama. Har'a Oromoo qofa miti ollootiin keenya iyyuu addunyaan kana hubachaa jira. Sadarkaa fagoo irraa dadhabinni immoo yeroo hundaayyuu yeroo rakkinni dadhabinni mul'atu sana suphachaa inni ta'a wayyeeffachaa deemuutu ni jiraata. Hoggana keenya yeroo wajjin kan deemu hoggana cimaa ummatichi ummachaa deemuu danda'a. Kana mul'ata karaa biraa qeerroo fi qarreen kuni kanuma adda bilisummaa Oromooti. Loltoonni adda bilisummaa Oromoo jaallan qabsoo kana jalqabee qeerroo irra turanidha. Kun maqaa walii galaatti kun akka itti illee hubatamuu qaba. Har'allee isaanuma kanatti fufe. Waan dargaggoonni sadarkaa kanaadhaa jalqaban kun dhaabbatu. Dhaloota itti aanutti warri jala jirantu immoo guddatanii eenyuyyuu dhaabuu bal'eessuu hin danda'u. Kanaaf fedhiin uummataa yoomiyyuu yeroo haa fudhatu malee fedhiin uummataa bakka hin ga'a. Hundumaa keessa dargaggoota biratti, qeerroo biratti, qeerranti biratti fudhatamnaan. Inni kuni of silaayyuu yeroo hundaayyuu waan dhalli namaa dadhabina waan qabuu fi jal'achuu waan gufuun mudachuu mala. Gufuu kanarra immoo dhaataan hoogganatu kana keessaa baasuudhaatii fi itti fufiinsaatiin irratti hojjeta. Haa ta'u malee haallarra jiru hojiin dargaggoota keenyaa bakka jiranii harka ol qabatanii ka'an eenyuyyuu dura dhaabbachuu waan danda'u itti fakkaatna. Obbo Bultuun Biyyoo gara keessanii dhufa gaamma. Amma egaa dhimma qeerroodhaatii fi qabsoon bilisummaa Oromoodhaa garamitti deemaa jira waan jiru Abbaan Caalaa fi Dr. Fidoon wal duraa duubaan fudhatanii wanta isaan lameen ja'an irratti waasii hafan yoo jiraate irratti fudhatta. Ati gaaffii addaatiin si dhiyeessa. Inni sunis maali? Bara 91 irraa kaasee eenyummaan uummata Oromoodhaa sirnaan beekamee biyyi isaatii Oromiyaa keessatti uummanni Oromoodhaa soso'aa jira. Har'a gamma eega jijjiiramni kun dhufee maal argaa jirra? Federaalizimiin, eenyummaan, sabboonummaan kuni Itoophiyaa guddittiidhaahu gara diigmiyaatti oofaa jira waan ta'eef kuni tooftaa miilli jala ciramuu qabaa waan jiruutu dhagahamaa jira. Qeerroo
dhugaadha wareegama guddaa kaffalee harka duwwaa taankii dura dhaabbatee jijjiirama kana fide. Kuni waan guyyaa tokkotti ta'e miti. Kan namni hubachuu qabu sochiin qeerroo kuni guyyaa tokkotti hin taane. Waan jelaatii isa bilcheessaa, guddisaa, cimsaa, ijaaraa fide asiin gaheetu jira. Namni waanuma dhiyoo kana social media irratti, Facebook irratti namni dhadhaamee qeerroo kanaa fi waa tokko ajaja kennee fi abbaa qeerroo abbaa eenyu waliin jechuutu jira. Akkasii miti dhugaan. Dhugaansaa kan jiru qeerroo kana bakka inni har'a gaherraan gahuudhaa fi hojii dugda duubaa hojjetametu jira. Eessarraati 2002 irraati kaaseeti tartiibaan hojii hojjetamaa waan biyya keessatti carraaqamaa ijaarsma dargaggootaa gadi dhaabuu irratti kufaatiif ka'iinsaa fi carraaqqii ta'etu dhuma irratti dhufee maqaadhuma qeerroo bilisummaa jedhu kana kan moggaasisee 2011 adda bilisummaa Oromooti. Amma maal inni waan jechuu barbaade? Dugda duubaatii ijaarmaadhaanii waan kana bu'aa bahii meeqa keessa baasee kan asiin ga'e shakkii tokko malee sochii adda bilisummaa Oromoo godheedha. Wareegama yeroo adda addaatti kaffalame. Humna haaraa kana itti horuudhaa fi wanni ta'ee fi wareegamirra ta'e yoo seenaadhaan barreessinee ol keenya malee har'a haasofnee waan finnu miti. Har'a garuu wanti namni jedhaa jiru qeerroon kun kana baluuti, qeerroon kun kana baluuti, namni wal saamuuti. Qeerroon garuu kan inni irratti utubamee ka'e kaayyoo bilisummaa Oromooti. Eenyullee kileemin godha jedhee haa jedhuuti. Afaan fajjiin adda addaas. Wanni tokkos jira qeerroo kana keessatti amma yeroo ammaa kana maqaa qeerrootiin waan adda addaa hojjechuun ni jira. Isaan kana bu'uurri isaa garuu bilisummaa Oromootii fi qeerroon ijaarame sun ammallee bakka jira. Sochiin ammallee godhamaa jira. Amma har'uma kana Oromoota Walloo Irreecha irraa galan Dabra Birhaanitti qabanii hidhan. Qeerroon shaneedhaati karaa cufani. Sochii godhaa jirutti qeerroon abaluutti ajajaa miti. Qeerroon hubannoo kaayyoo qabatee socho'aa jirudha. Eenyullee kanarraa isa dabsuu hin danda'u. Ani bifuma kanaan ilaala. Kun jala muramee hubatamuu qaba. Abaluu kan abaluuti, kan abaluutii miti. Akkaataan itti ijaarame garuu seenaa qaba. Tole, ulfaadha Abba Caalaa. Amma gaa boobulti kuma isin jee gaafii federaalizimiidha kana bal'inaan nu ibsita. Gaafiin jara lameeniif dhiyeessu irratti yoo deebii qabaatte isin fudhatte jechuudha. Gaariidha. Gaaffiin duraa sanii gaaffiilee damee qaqqabduuf keessaa qabdi. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo maal keessa jirti jechuun gaaffii takka. Qabsootan akka saala dhalaattiin dubbadhaa dhiifama. Gaaffiidhaaf keessaa qabdi maal keessa jirti qabsoonii jechuun gaaffii takka. Gara fuulduraa deemaa jirti moo bakka jirtutti deemaa jirtiin gaaffii lamadaati. Moo if duuba deebitee illee sadii jechuudha. Kanaaf qabsoon yeruma hundaa'u if dura deemti. Yeroo if booda deebitu qabdi. Yeroo if booda deebitu kanaaf if jabeessiteeti daranuu fuuldura deemtii jechaadha. Wal keessa gartee if booda deebi'aa fuuldura kutaa furga'aa humna godhachaa akkasitti deemtii jechaadha. Kanaaf jaallan ibsanii jiranii waan yeroo dheertuurraa ka'ee gartee hanga ammaa deemaa jiru. San akkuma jirutti ta'ee wanneen eegamma jijjiiramni kun gartee dhufe jennuun booda tatta'eerraa kaanee yoo laalle yeroo duraa jijjiirama kana yeroo itti seenamu
akkuma beekamutti gaa tattaaffii fi wareegama cimaa qeeroo fi qarreen geggeessaa turaniini wanni kun as gahee tumsallee horatee jechuudha. Tumsa kanaas akkatti horate qaba. Warreen dur qabsoo Oromootii fi Oromoon jaalanne hundinuu fuudhanii fi tumsa ta'anii fi jechuudha. Kanaan as gahee yeroo as gahu kanatti namni hidhaarraa bahuun mirgi miidiyaadhaa argamuun wanneen hedduun tokko tokko argamee jira jechuudha. Kana eega fideen booda waan amma gartee keessa jirru yookaan laallu ta'e gartee yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Tumsi kuni bifa adda addaatiin saboota adda addaatiin kakka Amaaraa kakka Sidaamaa hundinuu ni tumsanii jechuudha. Maaliif tumsuu fi danda'an jaalatanii odoon ta'in dhaabbiin keessattuu eliitii Amaaraa yeroonii fi namni lama wal dhabe yookaan sabni lama wal dhabu hanga isaan kun wal laaffisanuu eegeetiin hoggaa isaan dadhaban tokko gartee qaarsee bakka fudhadhaa kan jiru gartee waan isaanii filoosofiin isaanii jechuudha. Tan ammoo eeganii waan dhabaniif jecha qabsoo tanaaf tumsanii qeeroollee sochiisii beekanii waliin hiriiruu danda'anii jechuudha. Maaltu hiriirsee jechuudha? Qabsuma qeeroon geggeessiteetu isaan akka hiriiran taasisee jechuu malee jaalataniiti miti jecha. Har'a immoo odoo nuti keessa jiraachuu baanne kunuu hin ta'uu jechaa jiranii jechuudha. Which is false. Dhugaadhaa qooda qabanii qoonni qaban sana immoo akkatti dhufe qabaa jechuudha. Hangaas qabaa jechuudha. Kanaafi yeroo gaa jalqaba qabsootti seenamu kana mirgoonni gartee akkasitti bal'atee gartee namni niisii dhaabahuudhaan maal ta'uudhaan maas miidiyaan gadhiifamuudhaan jedhu kun hanga tokko immoo dhiphachaa dhufuu arginaa jechuudha. Namni amma hidhamaa jira jechuudha. Keessattuu naannoo Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti. Namni ajjeefamaa jira jechuudha. Reebamaa jira jechuudha. Gudeedamaa jira jechuudha ilmaanii fi haati bakka takkatti. Kana hoggaa laallu akkuma reef jee qabsoon if duuba deebi'aa fuula dura deemti. If duuba deebi'uu isii argina jechuudha mallattoo arkaa jirra. Akka duraanii sanii miti jechuudha. Nuti generationiin keenya tana malees qabsoo gaafa Haile Sillaaseen kufee dargiin as ba'u keessa turree arkine. Yeroo dura sirri tokko if jijjiiru dhukkeetu jira dhukkee san keessa mirginis hedduu bal'atee gallakkifamaa jechuudha. Namni waan fedhe dubbataa jechuudha. Waan fedhees godhaa jechuudha. Booda immoo dhiphataa dhufee jechuudha. Dargiin akkas godhee sanuma argina. Gaafa dargiin waa'ee qubee kanarratti gaazexaa barreessaa irratti namni wal mari'achaa ture. Dargii sirna dargii keessatti jechuudha jalqaba irratti. Eegas booda wanjala ta'ee sababii qubee irratti namni ajjeefamaa ture jechuudha. Kanaaf waan ajaa'ibaati miti wanni yoo dhiphachaa dhufeesii jechuudha. Gaa yeroo ammaa eessa geessee maalirra jirra kajuu kana yoo laalle bakki irraa kaane kafagoo sanii miti kadhiyoo kanaa yoo kalaallu tahe hanga tokko if duuba deebi'uu mallattoo arkaa jirraa kan juun itti dabaluu barbaada jechuudha. Kan kaaniiti sirna federaalizimii kana itti aggaammatamee jira kan jiru kuni yaada amma deemaa jiru. Bakkoota adda addaatti dubbatamaa jira namni illee irraa rakkataa jira jechuudha. Maaliif wanni kun dhugamoo soba kan jiru gartee waan adda kiliir ta'ee ifan bahiniitu hedduu jira jechuudha. Karaa tokkoon gara mootummaa warreen aangoorra jiraniitiin duunee argamna malee sirni federaalizimii kun tuqamuu hin qabuu hajuus dhagayaa jirraa jechuudha. Lafarratti obbaas garagalle immoo waan kana faalleessuu kan hojjetamaa jiru arginaa jechuudha. Kanaatu nama afan faajjeessa.
sirni federaalizimii tuqamuu waan ni ta'uun qabu sirni hungaa baroota 27 labsamee jira labsamuu sangaa haa labsamu malee immoo akka silaa jedhame sanitti hojjechuu dhabuudhaan sirni maqaa sirna kanaallee balleeffamee badee jira jechuudha. Maqaa sirna kanaatiin wanjallee adda addaa saamiinsi adda addaa wal moggeessuun adda addaa waan dalagamaa tureef jecha sirnummaan kunuu sirna bakka hin qabne sirna badaadhaa sirna kanaatu rakkoo jirtu tana cufaa'uu nuuf fidee kan jiruutu murnoota garii keessa jira jechuudha. Kun akkana ta'ee odoo jiru dhugaadhaa miidhaan san geessee jirti sababni sirna kana keessatti miidhaa san sirnaatu fide moo warreen sirna kanatti fayyadamanii karaa malatti if aangoomsuudhaan saamuudhaan korrapshinii adda addaatiif waan adda addaa godhuudhaan kana fideetu waan kana uumuu danda'ee hajuu adda ba'u ture jechuudha. Kanaaf afaan faajjiinsa akkanaati jira gara mootummaa warreen aangoorra jiraniitiin sirni kuni tuqamuu qabu jechuunis odoo jiru karaa kaaniin waa'ee sirna durii waan calaqqisaa waa'ee sirna unitary systemii waan calaqqisaa kan hojjetamaa jiru arginaa jechuudha. Fakkeenyaaf wanneen lafa hakkaayamanis kan waan kanatti sirna kanatti aggaammate ta'uu kan nu argisiisu wanneen tokko tokko ni mul'atu jechuudha. Fakkeenyaaf fudhanne sirna yookaan siistema koortii Itoophiyaa duratti sirna naannolee local government kanarra hiramee sirni koortiidhaa kan sadarkaa federaalaa raawwatamaa jira. Akkasitti lafa kaayatamee hojjetamaa ture jechuudha. Sirni kun amman ta'u sirna akka ji'oogiraafiitti lafa keenyee naannootti naannoo gartee istiraakchara amma federaalii kanaan tolfameen alatti istiraakchariin biraa tolfamee sirni koortii federaalaa akkasiin lafa kaayamuu qabaa kan jirutu deemaa jira jechuudha. Lafa sagantaa'ee qophaa'ee hojiirra oolchuudhaaf kan qophaa'u jira jechuudha. Kana yoo ilaallu maal jechuudha? Istiraakcharii federaalizimii kanaaf lafa kaayameen alatti kan ji'oogiraafii irratti hirkate sirni koortiidhaa tolfamuuf deemaa jechuudha. Gaariidha sirni koortii federaalaa sadarkaa federaalaa federaalli tolfachuun caaseeffachuun haa jiraatu. Jiraate immoo maaltuutu ji'oogiraafiitti akka waan ni godhatan taasisaa. Maaliifi sirnuma dura maali istiraakchara duraan jiru yookaan caafeeffama waan if lafa kaayame local governmentiif lafa kaayame federalizimii san lafa keessanitti maaliifi sanirratti hin hojjenne namni gartee sirna maali koortii federaalaa federaaliin hojjetin kajuu illee fudhataman qabu haa hojjetan isaan akka fedhanitti isaa lafa kaayatan maaliif caasaa addaa kan ji'oogiraafii irratti hirkate lafa kaayatamaa. Kuni maal akeeka jechuudha nama shakkisiisee jechuudha. Duraanis gaa dibbeen dhawamaa jirtu ji'oogiraafii irratti kan hundaa'ee caasaa bifa saniin lafa kaayamee biitti sanitti aligamuu qabdii kan juutu deemaa jira jechuudha. Kanaaf koortii kanatti fayyadamee yoo caasaan san lafa kaayame karaan baname jechuudha. Karaan silaa namni shakkii irraa qabu san kan sirna federaalizimii kanaa alatti kan ji'oogiraafii yookaan kan unitarii san tolfachuu deemamaa kan jiru san gaccimsaa jechuudha. Tokko kana. Sirni san yoo lafa kaayame waa'ee afaaniitii jira. Afaan yeroo ammaa tanatti kan ittiin hojjettu mootummaan afaan Amaaraati. Koortiin yeroo san akkama jedhame kanatti caaseeffamee afaan Amaaraati yoo hojjetamu ta'e maaltu dhufe jechuudha? Diskiriimineeshinii afaaniitiin dhufuu deemaa jechuudha. Bakkoota adda addaatitti wanni duraan mirgi afaaniif kenname san hanqatee
kan afaan tokko ol fuudhamee kan afaanota biroo qaqqabamuuf deemamaa sanitti akeekaa jechuu agarsiisa jechuudha. Tokko gaa kanaatiitu sirna federaalaa kana itti aggaammatamee jira jee kan nama wachisiisaa jiru wanneen akkanaatii jechuudha. Kanneen biraatis fakkii fudhachuu dandeenya. Fakkii koomishina filmaataa fudhachuu dandeenya. Koomishinni filmaataa kan garee tokkoof looguu kan jiraa jechuudha. Nama mataatti godhame sanirraa jalqabee gaaffiidhaatu ture. Loogamee jira. Yaani gaa kana kan mirkaneessu jaarmayoota 70 maaliitiitu appiil godhuu deemaa. Wanni kuni akka maleedha kajuu dhiyeeffataa jiranii kajuutu lafa jira jechuudha. Kanneen hoggaa laalamu sirna federalism ka ammaa jiru kana maaltuutu as deemaa fi jiraa jedhamee nama shakkisiisu wanneen akkanaati jiraa kan juun kaasuu barbaadaa. Sirna federalism irratti ibsa bal'aa nu laattanii gara amma Abbaa Caalaatiin dhufu. Abbaa Caalaa amma waa'ee amma bultum irratti ibsa nuu kana kanarratti deebii qabannaan irraa fudhatta. Garuu asirratti gaafiin asii dhiyeessitu jira. Gaafiin sun maali? Filmaataatu 2020 irratti godhamuudhaaf jiraata. Jechuun ji'oota muraasa booda. Filmaanni 2020 itti godhamuudhaaf jiraatu kuni Oromoodhaaf bu'aa akkamii buusuudhaaf jiraata? Jettanii xiinxaltumee Abbaa Caalaa. Galatoomi waan federalizimii amma jaalbultiin bal'inaan ibsa irratti walitti cuunfee waan jechuun barbaada. Waan gabaabdu. Yaada lamatu jiran. Yaadi lama tokko federalizimiin har'a saboota irratti teessuma sabootaa hundeeffatee tolfame ka'uu qabaa. Ka'ee federalizimii ji'oogiraafii irratti hundaa'e jiraachuudhatu qabaadha. Kaan immoo isa kanaan faallaa kan ta'e federalizimii har'a jiru kana moor dimokiraatessine akka inni hojjetu taasisuudhatu qabna. Yaada kana lamaantu biyyicha keessatti har'a calaqqisaa jira. Saboota irratti hundaa'ee jiraachuun qabu jedhanii warra sirna durii gaddeebisuu barbaadanidha. Bifa kan biraatiin maqaa federaaliitiidha jedha malee akkuma Haile Sillaaseen xaqilaa gizaati jedhaa ture dargiin dhufee kifla haagar jedhe kifla haagarii durii sanatti deebisuu barbaadanii yegamuu goofaa maali jechuu barbaadu jechuudha. Kana keessatti maal barbaadan? Federeeshiniin har'a saboota irratti hundaa'e akka diigamu. Gama kaaniin immoo sabootii mirga isaaniitiif qabsoo godhaa turanii as gahanii federeeshiniin kun akka hin caamee moor dimokiraata ta'uu barbaadu jechuudha. Haala akkasii keessattidha amma gara filmaataatti deemaa kan jiru. Filmaati amma deemuuf jedhamu kun yeroon isaayyuu gabaabbata. Filmaati kun garamitti nu geessa? Haala biyyichi amma har'a keessa jiru irratti yoo ilaalle jennu filmaata gosa akkamiitu geggeeffamuu danda'a? Filmaata haqaa, filmaata walaba, filmaata jeequmsa hin qabne. Filmaati yoo nagaan jiraate, yoo tasgabbiin jiraate, namni tokkotu uummatichi kan filuu fi barbaadu dhiibbaa tokko malee file malee filmaata jechuu hin danda'amu sun. Kan ammoo waan bara wayyaanee irraa kaanee argaa turreedha. Bara Mangistuu immoo waan gara biraa ture filmaatatu gaggeeffame garuu waan gara biraa. Kanaaf filmaati har'aa bor itti deemuuf jennu kun sadarkaa duraatti hagam takka walaba, hagam takka bilisa, hagam takka haala tasgabbiin isaatiif nageenyi isaa mirkanaawaa amansiisaa ta'e keessatti deemuuf deema.
haala waliigala biyyicha keessa iyyuu har'a jeequmsi gurguddaan jirutti filmaatichatti deemuun har'atti bu'aa qaba moo bu'aa hin qabu waan irratti mari'atamuu qabudha. Murtaa'eera amma garuu murtaa'eera mootummaan murteesseera jechuun paartiin biyyicha bulchu murteesseera filmaatatti deemna. Kana keessatti Oromoon maal gochuu qabaa? Maal gochuu qabaa? Filmaati kun hin taa'a haa ta'u. Haala hir'ina baay'eetu jiraatanii wanni nama shakkisiisan baay'eetu jiraatanii isa kana keessatti yeroo filmaati kun itti deemame ta'e Oromoon maal godhuu qaba? Oromoon filmaata kana keessatti injifatee bahuudhaafi maal godhuudhatu qabaan gaaffii cimtu gaaffii dhaabotiin Oromoodhaati mataadhaan kiyyaafin dorgomaa sanaafin dorgomaa tun ta'in kaayyoo Oromootiif attamitti dorgomneetu injifannoo irra geenyaa kan jedhu kan ofii dhiisanii kan sabaa dursuudhaan yoo wal ta'iinsi godhamee sanarra dhaabbatamee dorgomame malee filmaata dhufu kanatti Oromoon sagaleen isaa yoo binnittinneessee faffaca'e mo'amuu danda'a. Warri sagaleedhaan moona jedhanii amanatanii amma koomeerra of ta'antu jira hin moonaa jedhan. Akkasuma hin taaneef Oromoon har'arraa ka'ee utuu filmaatiin sun hin ta'in hojii manaa qaba. Hojii manaa isa sana xumurachuudhatu qaba. Akkamitti yoo dorgomne sagalee Oromoo yoo tokkoomsine attamitti injifanna kan jedhu yoo irratti Oromoo walii gale duwwaadha kan inni injifachuu danda'u. Yoo sagalee keenya facaafne yoo walii keenya irratti wal dorgomne hin kufna kufaatiin keenya immoo hamaa ta'aa jechuudha. Kanaaf ani akka kiyyatti filmaatii amma as deemu kun mootummaan murteesseera utuu tureeti haalli amma jeequmsi jiru konfiizhiniin amma jiru kun ilaal dhukkee sila jaalboltiin jedhe dhukkeetu jirama dhukkeen lafa dukkaneessitee jirti. Iddoo hundumaatti konfiizhinii jira jeequmsa jira tasgabbiin hin jiru haala kana tuutulfameeti eega haalli dhaliila'eetii filmaatatti deemame gaarii amma garuu sun murtaa'e eega murtaa'eeti Oromoon buulee oolee utuu hin ta'in har'arraa ka'ee of qopheessuudhatu qabaan jedhaan. Tole gabaabate. Dr. Fido. Amma Abbaa Caalaan akka nu kaasanitti Oromoon yoo tokkoome qofa yoo sagalee isaa faffacaasuu dhabe qofa biyya san keessatti injifachuu danda'a. Yoo ammoo hundinuu garagaraan waa dorgoman faca'insa uumuudhaaf jiraatanii kun Oromoo irra kasaraa fiduudhaaf jiraataa waan jiru nu kaasanii mee sirna filmaata biyyoolessa keessatti gaggeeffamuuf jiraatu kanarraa Oromoon bu'aa buufachuudhaaf maal godhuu qaba jettanii yaaddu akka hundeessaa adda bilisummaa Oromoo tokkotti ammallee akka hayyuu beekaa Oromoo tokkotti Dr. Fido Eebbaa. Yaada tokkoffaa kun egaa bal'aadha ammasii waan federaalizimii waa'ee federaalaa dubbanne inni kuni waa'ee sirna hiree murteeffannaa tokko achi keessatti ka'uu qabu. Uummanni tokko fedhii isaa malee dirqisiifamee waa yoo godhame hin ciisu boris qabsootti fudhu. Isa kana hubannee barnoota iddoo biraa saboonni biraa uummanni biraa keessa bahe rakkina keessa bahe illee irraa barannee waan kana uummata keenya kennamuu qaba. Hiree murteeffannaa murteessaadha. Lammaffaa waan filmaataa kan jedhu har'a qopheedha. Qophee murteessoo irraa jira. Haala yeroo darbe yeroo madarbe godhame gaggeeffame filmaata sanaatti yoo deebina ta'e rakkina biraatti deemuu hin danda'u haalli jijjiirameera. Yeroo gareen tokko harka 99 fi tuqaa 9 argatu haalli sun hin jiru.
haala sanatti deebina jedhanii namoonni yaadan abjootanii jiraatan sun rakkina biraatti as baasa jechuudha. Yoo haala amma jiru kana keessatti uummanni Oromoo bu'aa haala argachuudhaaf gareeleen bilisummaa Oromootiif dhaabbanna jedhan uummata Oromootiif bu'aa uummata Oromootiif dhaabbanna jedhan walitti dhufanii mari'achuun barbaachisaadha. Mariin eenyu ta'ee gaariidha. Haa ta'u malee mariin kun itti fufuu qaba. Garaagarummaa gidduu jiru akkuma aadaa Oromootti ol fixachiisuu qaba. Bu'aa uummata Oromoof bu'aa namoota tokko tokko warra aangoo barbaadan yoo jiraatan inni rakkina biraati. Garuu uummanni Oromoo fi bu'aa barbaachisoo ta'e marii bal'aa itti fufiinsaan deemamuu qaba. Garaagarummaan namoota gidduu jira. Durisii jira yeroo gadaayyuu hin jira beektan garuu akkaataatti fixatan akkaataatti bira darban qabu. Inni kun dimookiraasii warri biraayyuu har'a biraa gahuu hin dandeenye warri faranjii konsensus jedhu uummanni Oromoo kana keessa ture. Yoo amma namni 10 taa'ee yaada tolfalmee namoonni 9 ta'anii tokko yoo alatti hafe inni homaa miti mu'ameera jedhanii dhiisanii darban fudhachiisuudhaaf tattaafatu. Akka itti aadaa beekumsa uummanni Oromoodhaa yeroo dheeraaf qabaachaa ture sana gara sanatti deemuu qabna. Bifa sanaan socho'uu barbaachisaadha. Garuu inni kun yoo namoonni aangoo mataa ofiitti yaadan keessa jiraatan inni kun rakkisaa irraa hafuudhaafi fi tarkaanfachuu qabnaa jechuudha. Amma akkanumaan qaba. Amma gaa waa'ee filmaata irratti abbaan caalaa fi Dr. Fidoonis akka gaariitti ibsa bal'aa irratti nu laatanii amma ajandaa itti aanutti si geesse. Inni sunis maali? Amma dhiyeenya kana akkuma waliin dhageenyetti gaaddisa hooggansa Oromoo jedhamuutu uumamee jira. Mee kana akka itti aanaa hayyiduree adda bilisummaa Oromoo nama tureetti akkamitti xiinxalta akkamitti ilaalta? Bobultii. Kana dura waan jaallan jaanii dabran san irratti waa jechuudhaaf waa'ee qeeroo san xiqqashoo haa dabaluu barbaade. Bal'inaan ibsanii qeeroon akkaataatti dhufte qabdi seenaa akkatti deemaa as geesse qabdi. Maqaan kunuu akkamitti dhufeenuu gaaffiidha. Haa ta'u sanirratti dabalee adeemsa qeeroo keessatti warreen contribution yookaan qooda qaban kan birootis itti dabalamaa fakkeenyaaf karaa miidiyaatiin faa dabalamaa dhufuun ifaadhaa jechuudha. Hundeedhaan ammoo akkam turtee isaa kaatee kajuu akkuma jaallan jaansanii jechuudha. Kanaaf gaaffiin akka duraanii sanitti amma soso'uu danda'u moo hin danda'anii qeeroonii tajattu sanii jechuudha. Sanirratti gartee waan laalamuu qabuutu jira. Yeroo dabree akkaataan itti qabsaawaa turanii fi qeeroon haala akkamii keessatti akka qabsaawaa turanii fi yeroon amma adda adda jechuudha. Adda waan taateef jecha akka duraanii saniitti ammatti waan abdatamu natti fakkaatu jechaadha. Maaliif jennaan maniin yookaan taargeetiin qabsoodhaa gaafa durii san ifaadha TPLF jechuudha. Beekamaa jechuudha. Kana irratti luuca'ee yaada tokkoon namni irratti qabsaawaa ture jechuudha. Odoo walirraa nafin. Yeroo ammaa fudhanne kan bakka silaa authority yookaan aangaa'oo tahee jiru nama Oromootii fi jaarmee Oromootii jecha. Maqaa fi IPRDF illee yoo ta'e kan dura waan inni tahee jiru Oromoodhaaf bakkattoo jiraa jechuudha. Kanaaf taargeetiin amma Oromoo jechuudha. Oromoon Oromoo taargeeffatee akka duraanii sanitti jilbiifatee garteetti qabsaa'uun kun xiqqashoo namni irratti waliigalee luucaa'uu hin danda'u jecha.
tokko kana kaisee akka durii dhoorku kana jechuudha. Akka duriin ta'u jechuudha. Karaa biraatiin ammoo qeeruma tanaahu bifa adda addaatiin warreen influential ta'an keessaa luluqqisuudhaan maal godhuudhaan paasifaayi godhuu yookaan qabbaneessuun tattaaffiin godhamaa jiru ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf hawwisoon qaama qeeroo turte bifa hawwisooti waan jabaa gartee kanaan duraas gaafa chaartaraatis qoonni hawwisoon kennaa turte qooda laafamti jechuudha. Humna hawwisoodhaa san hanga tokko hawwatuu tattaafachuun ittillee milkaa'uun illee ni mul'ata. Kanneen birootillee akkasumatti hawwatuudhaa fi waan jechuunis ni mul'ata jechuudha. Tokko lama kana lammeessaadha jecha. Sadii gara tumsaa yoo deebine tumsa horatee ture jechuudha gaafa taargeetiin TPLF isan qeeroo fi qarreen biyya keessa ala kana keessa saboota biraa keessa hanga namni wal fottoysuutti ala kanatti qabsoo godhaa ture jechuudha namni. Saboota biraa keessa jaarmiyoota adda addaa keessa fakkeenyaaf warreen akka Amaaraatii fi kun cuftinu tumsa ta'anii turanii jechuudha. Yeroo ammaa yoo ilaalle immoo if keessa deebi'uutu mul'ata jechuudha. Sadarkaa qeeroodhaan galatoonfachuu fi qeeroon jabdu jedhanii dhaadheessuu fi maqaa qeeroo ol qabuun hafee har'a mangaa yookaanoo warreen akkanumatti horii yaa'uu jedhanii sadarkaa gartee walaloo fi wallee fi walaloodhaan arrabsuutu jira jecha. Kanaafi haalli ammaatii fi kaduraanii san waan tokko hin ta'iniif akka duraanii sanitti amma sossoo'utti amma yoggaa jennu amma harka kanarratti hin jiru jecha. Natti mul'atu jechuudha. Haa ta'u malee potenshaaliin yookaan ammoo humni gartee ol kaayame akkasuma jira. Yeroodhaaf ta'uu baattus lafa keessa gadheerachaa deemaa jechuudha humni qeeroodha. Kanaafi yoonii fi haalli kun itti fufee haalli miidhaa itti fufee qeeroon feeteetiim namni rasaas duratti achi baheetu fedheetiim miidhaarraa akkuma duraanii sanitti fakkii duraanii sanitti ajjeechaa miidhaa hidhaa itti hafufoo yoo ta'e humni qeerootis wanni bakka sanitti hin deebineef hin jiru jechuudha. Torbaanota amma irra daddabarre kana keessa wanneen sammuu mul'isaatiitu argamaa ture jechaadha. Gaa kanaan irratti dabaluu barbaade jechuudha waan qeeroo kanii gaaddisa tumsaa kan dhiyootan wanni ta'e yeruma gabaabaa keessatti nutti as bahe wanni waan tafaawula gaariidha jechuudha. Jechuun waan bareedaadha jechuudha. Maaliif waan ammaan dura namni tattaafatee bifamee waliif fiduudhaaf nama kana tattaafatamee dadhabame yeroo gabaabaa keessatti as bahee jecha. Kanaafi waan gartee jabeeffamuu qabuu fi itti fufiinsa akka argatu taasifamuun namarra jiru ta'uutu mul'ata jechuudha. Kanaas gaa itti aanseellee oduman turin walgahii itti aansanii godhuudhaan qabxiilee adda addaa lafa kakkaayanii jira jechuudha. Qabxiilee adda addaa walirratti olollee akka hin deemsifamne tokkummaa fi dantaa Oromoo irratti akka fuulleeffatanii hojjetan waldhabbii Oromoo jidduutti jirtu sadarkaa adda addaatti furuu akka danda'an sirna federaalaa kana tiisuu akka danda'amu nagaya buusuu irratti akka hojjetan maal kajuu ni jira jechuudha. Kanaafi waan abdii qabu tokko jechaadha waggaa kana laalle. Haa ta'u malee akka gartee sirna kana keessatti fi duraanii keessattis barreetti maaliif tahee hanga ammaatu dhiibbaa meeqaan gara mootummaatiinis nama kana waliif fida wal mari'achiisaa jedhamee kadhatamee nu didamee kajuutu
warreen amma waan kana qindeessan kana keessaa himatamaa ture jechuudha. Nu dhaga'uu didee jarri kuni jaarmoota siyaasaa kana waliif fidaa jennee kadhannee nu didanii kajuutu ture jechuudha. Maaliif irra taa'uu danda'e jechuudha. Karaa kaaniin ammoo yaada namni akka jirutti irreessa kana fa'aadhaan wal qabsiisaniitis ni jedhani jechuudha. Irreessaaf nagaya buusuudhaaf maal kajuun kanas ta'uu ni malaayii kajuullee ni jira jechuudha. Ta'uu malaalee hedduutu jira jechuudha. Moo akkuma hubamutti gartee miidhaa naannoo Oromoo keessattuu gara dhiyaatii fi naannoo Gujii keessa deemu jirtu kanarraa ka'uudhaan miidhaa tanarraa namni hadheeffachuu jira. Mootummaa tanarratti illee abdii dhabuutu jira. Kanaaf jecha dhiiroo uummanni Oromoo kuni xiqqashoo anesteeziyaa barbaachisaa kajuu warra mootummaa biratti yaadni kun bulinnaahi. Anesteeziyaan hoggaanii fi haakimni operaasiyoona godhuu deemu akka namni waan hin dhukkubneef jecha hadoocha jechuudha. Kanaaf sochii ammaas deemtu sana hadoochuudhaaf anesteeziyaa kennuudhaaf kun dhufe moo dhugumaa kajuulleen gaaffii ni jirti jechuudha. Kun cuftinuu gaaffiidha. Waan fuuldura adda bahu jechuudha. Adda bahiinsa kana keessatti bifa akkamiin jarreen amma walitti dhufan kuni gaazexeessitootaaf ifa bahanii sababii itti walitti dhufan akkaataa itti walitti dhufan fuuldura maal godhu akka deeman namaatu isaan walitti qabe moo ifumaaf ifirraa ka'ee isaan walitti qabaman ajuu kana ummataaf ibsi yoo kenname ummannilleen garaa guutuudhaan fudhataa jechuudha. Kana isaanirraa eeggamaa jechuudha. Ammoo inni lafa kaayame gaarii ta'ee akkuma duraanitti hoggaa qabsoon finiinte anesteeziyaa kennuu sanitti anesteeziyaan kenname moo wanni kun waanuma abdii qabu kan fuulduraatii kajuu san isaanirraayis gara mootummaarraayis adda bahuu qabaa jechuudha. Yoo akkasitti deemamu tahe inumaatu wanni tolte